الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي إمامو شفا عمي هون شاندي اللم كنبي ليلى إمامو شلمو يعني جنك ساعتك الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي هم بيتن هندو بكتلاني قدني تواسا كيس جرانو ada oromo kan abba warra rayo ber dubartin وقال ما سد oromo tunde bitu fatwa fi kanan jijjiratu kan baate nama birati birmatu miti ujollo fiidu quban qabatu jazbiti uf gatte jecha gota gasgawtan awalate gadi baate kayyo isa galmanga hajette ummata sabo fiidi birmata jirti kanaf namni ani qabsaaya gandati gota ganda tokkoti namni jettulle yoo jiraate warra lubbuun jiru shawaalle yoo arrabsu barbaadde arsiille yoo arrabsu barbaadde jimmaanille yoo arrabsu barbaadde wallaggaanille yoo arrabsu barbaadde gantuu hedduutu ganda san keessaa kabaate jirti waan ta'eef gantuu ganda san keessaa baate arrabsi malee goota ganda san keessaa bahe keessattuu nama lubbuun hin jirre hin arrabsina uf kabaja uf kabaja wal kabajjo leen bareeda yoo ufi walaaltan yoo ufi wanti hojjetan kun xiqqishu isin shamakakne sheemin isin qabno taate rabbi tokkicha sodaadha kristaana illee taatu waaqa itti amantu sodaadhu إسلام اللي تاتو ربي أردي في سمي أومي صدادو شبونتون الماء الموت سنتي سن دبرتي شبونتون الموت سنتي سن دبرتي شبونتون منكي سنتي سنتي نمني بدي فرتي المو في تتن دبرسو ماتيو في تتن دبرسو الموت سنتو يتيمتا نجاها مناباتني كرام الرد أكمل التكفتن كيتشو جدا إيسا مي يو إيفن سوسي ما والعرب سوى كباتن أرومو يو غندان إجارمتني اللي سوسي ولدولو كباتن يا أرومو مي نمالوب بونجرو كان أكا فيتن كغرغل شاول غرغل شا لفر دي ما جرسي ولي ورمدو يكنا غندو ما في دكيس ساتو أمنتي ما في دكيس سهاتو مقام أورمو بيتشاها كباتو ربو ما صدادا نمدو يكنا غدين غرغل شنامي بركة جرو هدو جرا يوم نمني أما مثل غندة سنكيسن جرو نمني أرسي كيسن نمني لبون جرو ميكا تو جرا كأرسين جالتو يو أرسي أرسو برباد ديكا لبون جرو غرغل شي شوا كيسن نمني لبون جرو ميكا تو جرا يو لك دلاتو تو جولي شواتو نعرب سجر أرسو بربادته كلب بونجرو غرغلتي جيم كيسا يو نمني سي أرسو جراته كلب بونجرو كجيم جالتو غرغلتو رمله كادو هي بيته كهومتك ميت إنفو نساتو نياتي أمتك نافوامي كأوسوفي غكوفي غند في كيسا هادوفو غادين غرغلتنا ربي سودادا يا كي غرانو مديسيتان أورومو ibiddi nutti qabate jiru jibbine jijjiiratu fi sabarraa dhalatan namni amantii jijjiiratu danda'a zeegnati lammummaa biyyaa jijjiiratu danda'a maqaan oromoo jedhamu kun dhiqamullee namarraa hin bahu nama suuraa hayyoota gaggargalchi waliin osoo tole hin haqatan oromummaa kana dhiqatanii biraa deeman dhiqatuuf ammoo hin danda'u akka lammummaa paaspoortii jijjiiratuu hin dandeessu. Kanaaf Oromooti yoo rabbiin sodaattan abbo rabbuma waaqaa fi lafa uume san karoobsu ka caamsuun isin qabne rabbii jedhaa garaa nun madeessina lafee waliin cabsina namni har'a yoo wal dhabeen araarama. Har'a yoo wal dhabe namni hin araarama. Yoo waa wal dhiban hin furatan. Namni okay arraba farrabni illee walitti bu'uu danda'a. Sunsumni illee walitti bu'uunsi akka sabaatitti miti.
akka amantiitti miti akka biyyaatti illee ni jira. Wal dhaban jechuun ammoo achiin hafan jechuudha miti. Wal dhabuuleen akkuma jiru araaramuulleen jira. An osoo dhugaa dubbatuudhaaf osoo ka dhiqatan taateeti Oromummaa kan gaafa suuraa Abbaa Jifaar, gaafa suuraa Waaqoo Guutuu, gaafa suuraa Nadhii Gammadaa, Jaarraa Abbaa Gadaa, gaafa suuraa namoota gurguddaa kanaa gaggaragalchitan dhiqadhaa ture. Dhiqamee namarraan bahu. Har'a ammoo gochi har'a Oromoo walirra hojjetaa jirtu kun ammoo akka namni maraatee fiigu nama godha. Akka carqii keessatti uf dhabdee jazbaa taatee haftu si godha. Saba kiyya, obboleewwan kiyya, qaama kiyya jedhee nama sii du'e deebitee yoo lammata ajjeeste. Oh my God. Walitti illee himne, waliif illee himne, wal hubatuu hin dandeenye. Garuu maqaa Rabbiitiin wal kadhannaa. Maqaa Rabbiitiin wal kadhannaa. Walaa dhiisu Oromoo. Goota feetan kan lubbuun jiru ganda feetan galchaa, amantii feetan galchaa, mirga keessan. Rabbi wallahi namni tiktokiin kun dhufutti addunyaa kanarraa miidiyaan tiktokii jedhamu pilaatfoormiin tiktokii jedhamu kun dalagamu namni haga Oromoo tanaa ittiin miidhame hin jiru. Akka waan Chaayinaan kophatti diina Oromoo taateetitti Oromoo tana tiktokiin kun hin butuche tokkummaa isii. Nyaatee fixe. Mahayyimii fi donqoroo hedduu mataa keenyarra onnu baasee saba guddaa nu xiqqeessee wallaalaa fi wallaaltuu meeqa goota nurratti taatee beekaa nurratti taatee hayyuu nurratti taatee hayyoota keenya mataan gaggaragalee wallaaltuun dhumtuun guyyaa fi albaatii fi tu'ee keerraa dalagattee hin beeyne jiraattee akka namaatti dalagattee hin beeyne beeka goota nurratti taatee xiqqaannee salphannee fokkannee wanti haga Oromoo tiktokii kanarratti zallamame hin jiru. Wanti haga Oromoo miidiyaa kanarra miidhame hin jiru. Maaliif? Bar donqoroo maqaa ofiitu seeraan barreessuu hin beeyne, qubee ofiitu seeraan barreeffatuu hin beeyne, maratu goota gandaa taatee goota maalii taatee gadi yaatee asirraa wal fixaa oolte. Kanaaf abboo amma gahee rabbummaanuu aboo tiktokii makana iyyuu rabbi dhabame isa haa godhu. Wallaahi tiktokii waliin aboo osoo maal qaba Oromoo tana guutuu rabbiin guyyaa takka lafa kanarraa xuruuri homo Oromoo jedhamtu kana rabbi lafa kanarraa fite. Faayidaan qabnu tirfii lafa kanarraa uumamne balaa fi qaaqa bichaadhaaf. Sababa Oromoo tanaa namni nagaa haa ta'u halaakama. Ka ofiin tolletu Oromoon namaa tolti. Ka waliin tolletu namaa tolti. Ka walii hin tolle, ka goota ofiitii hin tolle, ka du'aa ofiitii hin tolle. Oromoo amma dhugama rabbii Oromoo osoo suuraa Abbaa Jifaar waggaa dhibba dura du'e. Suuraa Hacaaluu Kagaleessa nu harka du'e. Suuraa Waaqoo Guutuu goota Oromoof jedhee bosonatti gale. Amma dhugama rabbii akkanumatti Oromoo hin bilisoomtaa. Akkanumatti duuti nurraa dhaabatti. Waa fakkaruun xiqqoma waa fakkaruun dandeettanii dheengadda rabbii maal nu godhe musiibaa hagam nu buuse Oromoo ta'a. Barsiisota meeqa hayyuu ka waggaa 20-30 barate ka doktora meeqa hayyuu meeqa profeesara meeqa qaree baasuu danda'u bakka tokkotti balaa konkolaataatiin hayyuu 20 ol dha. Sila namni donqoroo miidiyaa kunniin hin hubatuu kana hin fakkartanii xiqqoma. Balaan dheengadda balaan konkolaataa barsiisota yuunivarsiitii ittiin dhabne sun bar musiibaa Oromootti buute. Rabbituu bar Oromoo tana isii faxanuudhaaf cubbuu nuti hojjennuuf badii nuti hojjennuuf lubbuun barsiisota miskiinota sanii dabartee bar. Bar mahayyimii tiktokii tanaa miti ta duute sunni. Donqoroo tiktokii gubbaa teettee suuraa nama ol garagalchuu fi gaggaragalchuu hujii godhatte tanaa miti bar. Hayyuu yuunivarsiitii keessatti dhaloota qaree baasutu nurraa dhumate bar. Rabbi maaliif balaa kana nutti fidee Oromoo yoo cubbuu maal hojjettu
musiibaan hagana geettu hayyuu dhabuu jechuun hayyuun tokko du'uu jechuun akka waan biyyi guutuu duuteeti. Beekaan akka abdii baalee sun du'uun wallaalaan akka kiyyaa gummaan duune ka barumsa hin qabne ka miidiyaa kanarraa taa'ee waan arge dhoowwaa oolu. Wallaaltuun miidiyaa kana gubbaa guutte meeqatu jira? Isiin maan duune maaliif? Maafiif faayida? Rabbi yoo hujii kan kee gatii sii kafaluu barbaadu, cubbuu yoo kennaa yoo gatii nuu kafaluu barbaadu, hayyuu sirraa fudhata. Beekaa si keessaa fuudhu. Donqooroo wali qabee hambisa bakka tokkotti. Beekaa keessaa luqqisee, hayyuu keessaa luqqisee, nama barumsa qabu Rabbi keessaa fitee, wallaalaa fi wallaaltuu addunyaan kun ittiin qormaatamtu qofa walitti qabee addunyaa kanarraa hambisee gatii hojii kennaa Rabbi nuu kafala. Kanaaf Oromoo dhugaa walitti himnaa, fokkanneerrallee, fokkisneerrallee. Amma sadarkaa Oromoo waa walirraa jibbu osoo hin taane fokkina nuti hojjennu sadarkaa sabaaf sablammiillee nurraa jibbu kennee jira. Ka sabaaf sablammii irratti hojjennu miti. Ka ofii walirratti hojjennu. Har'a wallaahi summa wallaahi annama islaamati nama laa ilaaha illallah qabu. Garaa jaraa keessatti jibbiti malee sabaaf sablammii Oromoo ta'e, Amaara ta'e, Tigree ta'e osoo dhayxee gaafatte Hacaaluu jagnaanoo siin jetti. Wallaahi wallaahi goota siin jetti. Jibbiinsa irraa qabduuf arrabni jaraa kun dhugaa isaa dubbatuu dida malee onnee jaraa keessatti namni sun goota ta'uu ni beekti. Ragaa baatiif. Ati garuu ka Oromoo ka maqaa Oromummaa himattu bakka inni ufi waaminiin ati san waamin kalaas. Inni ani shawa jedhee guyyaa takka jiraatee hin beeku. Kalaas ati shawa hin jedhiniin. Inni ani kiristaana jedhee jiraatee hin beeku. Ati kiristaana jedhiniin kalaas. Dhiisi ka jiru lubbuun ol jiru yaabbadhu mataa isaarra ol ba'e akka feetetti. Bakka inni kaleessa osoo inni itti hin jiraatin du'e saniin isa waamina. As biratti irra walii darbuu hin dandeenyu. Kalaas inni tokkoof tokko jedhee jiraatee du'e. Oromoo jedhee jiraatee du'e Oromoof jecha du'e. Sii ta'u fudhadhu sii ta'u baatu qileeseen. Goraarraa. Kabiroo tokko ittiin wal arrabsanillee kabiroo tokko ittiin wal tuqanillee hedduutu jira. Hedduutu jira. Walitti himaa beekaan Oromoo, sheekni Oromoo, hayyoonni Oromoo waan akkanaa walitti argitan walitti ilaalina. Walitti ilaalina. Walitti himaa irra dibaa dhiisaa. Ka abbaan ta'eef hin fudhata abbaan hin taane mataan dhaabatuu danda'a. Abbaan isaa ta'e hin fudhata abbaan isaa hin taane mataan dhaabatuu danda'a. Guddattu ani abbaan barbaade ganda fedhe keessaa yoo dhufe amantii fedhe keessaa yoo dhufe namummaa takkittii fi sooshaal miidiyaa kana waliin nu fida malee wanti namarraa sodaatan hin jiru. Oromoo tana guutuu keessaa namni qallaba birrii shannaa baasee asbeesaa ittiin waa bitadhu jedhu hin jiru. Birrii lama namni naa kennee kaardii ittiin guuttadhu jedhu hin jiru. Wanti walirraa sodaatan hin jiru. Hayyoonni Oromoo bebbeekaan sheekoleen qeesonni abbootiin amantaa paastarii illee taatu warra asirra jirtan walitti himaa doofaa ganda keessa jiru sirreessaa. Wal dhoorgaa. Wal dhoorgaa gaarii miti. Namoota akka Hacaaluu, namoota akka Raayyaa Abbaa Maccaa warroota namummatti amanan namummaaf jiraatan kanneen irraa goraa. Paartii siyaasaa, hayyoota siyaasaa abbaa barbaada ol koraa gubbaan bu'aa dantaa kiyyaa miti. Garuu namoota namummatti amanan namummaaf jiraatan dhiisaa Rabbi sodaadha. Dhoorgaa. Haay jedhaani yoo wallaalaaf ta'e irraa haa deebi'u. Yoo beekaa ta'e ammoo abaaraa biraa galaa. Rabbi isaa haa balleessu. Yoo dhugama miira keessa galee namni waan akkasii hojjetaa jiraate dallansuudhaan yoo ta'e okay dallaneetiin waan kana keessa galee jedhaa irraa deebi'ee nu uf arga. Rabbuu namaa dhiisa badii fedhan irraa yoo ta'u hubatan. Lakki ani jallinumaaf waan kana hojjetaara yoo jedhe garuu jallinumaaf waan kana hojjetaara yoo jedhe garuu abaaranii akka cubbuun laal rasaasni isa nyaate sun si haa nyaatu. Akka ilmoon isaa abbaa malee hafte ilmoon ta'e abbaa malee hafte jedhanii dhugaa jiru walitti malee wal biraa galuudha. Malee
teettanii galtanii ilaaluun jalaa dhokatuun zorreeduun kayrii miti. Waan hafeen dhugaa walitti immoo taate wanti gidduu kana miidiyaa kanarra hojjetamaa jiru kallattii hundaaniyyuu sirriidhaa miti. Balaa ka'ee galu namoota muraasa kaba bal'atu garuu ibiddi kibriitii takkitti irraa ka'a. Muka tokkicha irraa ka'a. Garuu biyya guutuu gubuu danda'a. Laalama waan akkasiifu maal jedhamu tana qalbi. Anka haasa waa'ee Oromummaati ka isin albaatu waan biraati waan gandaati. Wanti gidduu kana miidiyaa irratti hojjetamaa jiru tokkoon namaa namni tolchallee hin jiru. Gandi tolchallee hin jiru, namni tolchallee hin jiru. Ka Islaama keessaa ba'ellee, ka Kiristaana keessaa ba'ellee, ka Arsii keessaa ba'ellee, ka Shawaa keessaa ba'ellee tokko keessanii waan jedhaa jirtanii waan hojjetaa jirtan isin hunduu uf beeytan. Dhugaa walitti himuudhaan namni tolche hin jiru. Namni tolche hin jiru. Marti keessan marti keenna rakkoo mataa keenyaa qaba. An ammallee taanaan feetan Oromoon tokko ta'a, feetan dhibba ta'a, feetan wal nyaadha. Wallaahi Oromoon tokko ta'a jedhee isin hin kadhadhu. Warabbal Ka'aba Oromoon tokko ta'a jedhee isin kadhataa hin jiru. Uftoo barbaadan akka Doktor Gammachuu jedhan tokkoon ta'ina rabbuu tokko isin hin godhin rabbuu wal isinaa nyaachu. Garuu namoota du'aniitiin qabrii keessa jiran ka kaleessa galata isinii oolan ka harka isaanii irraa nyaatanii dhugdan ka viidiyoo ragaa qabnu ka barreeffamaan ragaan jiru keessattuu warra akka Hacaaluu Hundeessaa kanneen dhiisa. Saniin booda rabbi ilaa yoomil qiyaamaallee wal isinaa nyaachisu. Rabbi Oromoo tana tokkoo hin godhin yoo barbaadan. Haga barbaadanii tokkoo hin ta'ina wal nyaadhaa wal fixaa waliyyuu isin hin galcheen. Garuu ka du'ee biyyee keessa jiru san ammoo dhiisaa. Ka du'ee biyyee keessa jiru san garuu biyyee maaf dhiisaa. Foon isaa osoo lubbuun jirtan hin nyaatinaa mixiinuu hin nyaatti. Mixii waliin foon isaa hin saammatinaa. Dhiiga isaa biyyee waliin dhuguuf hin deemina. Biyyee maafuu dhiisaa biyyee nuufiinuu nyaatti nama du'e kana. Biyyee nuuni nyaatti waan ta'eef reeffa isaa san suuta biyyee naa nyaattu harkaan saamatinaa. Reeffa nama du'ee mixii harkaan saamatinaa. Isin nama malee mixii miti. Dhiisaa. Kaani tokko ta'an osoo jedhe rabbuu Oromoo tana tokko godheetu isii wannaa jiraachisaa hin jiru. Rabbuu afaan isii godhe. Rabbuu gadisii deebisee Oromoo kaleessa gaafa maastar pilaanii qeerroon 5,000 akka sabaatitti duute. Har'a rabbi gadisii xiqqeessee fokkisee gandaan amantiin siyaasaan bakka dhibbatti qoodamte Oromoon. Siyaasuma kana keessa kun ABO, kun KFO, kun Biltsiginna. Paartilee siyaasaa keessa gandaan ka Abiyyiin deeggaru gandaan ka Jawaariin deeggaru gandaan amma immoo Islaamaan, Kiristaanaa, Shawaan, Arsiin bakka 50tti rabbisii qoodee isii fokkisee. Kanaaf ka Oromoo itti muratee fi rabbumatu isii fokkise waan ta'eef rabbumatu ifaajee teennaan taphate waan ta'eef rabbumatu dhiiga ijoollee 5,000 san bilaasha godha waan ta'eef isin Oromoo feetanillee of godha. Ani rabbiin isin qabee amantiin isin qabee namni rabbii tokkichatti amantu namni kiristaanaallee waaqatti amantu san isin qabee warroota lubbuun darban rabbii tokkichaa jedha dhiisa. Ergaan kiyyallee kadhaan kiyyallee kana qofa. Ergaan kiyyallee kadhaan kiyyallee kana qofa. Isin kadhadhe akka ilma Oromoo tokkootitti. Isin kadhadhe akka nama lubbuun jiruutitti. Ragaallee bayeef akka nama tokkootitti. Nama akka Hacaaluu ka saba malee ganda hin beeyne ka Oromummaa malee amantii hin beeyne dhiisa. Namoota gurguddaa hayyoota seenaa hojjetanii darban warra akka Jaarraa Abbaa Gadaa, warra akka Waaqoo Guutuu, warra akka Elamoo Qilxuu, warra akka Taaddasaa Birruu dhiisa. Kammaan lubbuun jirtanuu wal geettanii ajandaa godhatuufillee ka jiruu hedduudha waan ta'eef isaan san itti fuufa. An ergaa kiyya xumuree jira. An dhugaa dubbatuuf haala kanaan yeroon booda sooshaal miidiyaa kana itti fuufuuf dhabuun wallahu aalam. Maaliif maraataadhaa miti. Maraatuuf deema garuu nama responsibilitii qabu, nama maatii qabu, nama ilmoo qabu, nama jireenya ofii itti fuufatuu barbaadu. Haala kanaan ummata kana waliin akka kanaan itti fuufnaan
والله أصوهم بيكن مراتي ما كنت تفرقت مالف أن قاف ماستر بلاني نما بيتور نما قاف نما الشن بولا تقوت أولا إجاكي يا نابتي نما حركي يا أمة ولين أولا سولين توك أرسا أجولي سن كفلتي أصوبينو نما قاف هجالون دو أرموتا نولين تائي بوي دبرسين حرقا وريقم أجولي سني بلا شغوتني إيغا هجالو بلا شغوتني إفاجي إسا قمان إسا تو أصوهم بين دو أرتي دو أيو سندبلتن أرقا نمني سموك أبو مراتا كانوا مراتي تو مرات موفيتي فان سنوجة مالي نمني فياك أبو مو قوچكنا مراتا جتشي سنجتني مراتا سمون نماتون أكما وان تكو يو أرغتي دفتي قمدو وان بدال يو أرغتي تكو ماين دي نما كوني توش نما جل نما سيك بلوني متا نما كو يوسو هيكتا نمني برهم بيتن علمي نما كاميرا تكون وان تكو يو دابي قدوي فكيني هارو ما فبان نما كون نما رايو دوتي تاسا إبالو دو يو سنجدن بكسن يو أفول لالي نمني سمو نما كان كيسا وابدا wanti Oromoon har'a gadi baatee akka beekumsaatitti beeka fakkaatee namni gannoo hojjetu kun tasa sammuu namaa kana ammoo biloonni mataa namaa kana hiikuu danda'a. Kanaaf maraataa waliin maraatuu warra miidiyaa ma waan jedhame kana ofirraa itti dhiisteen keessattuu warra akka kenna baqatee biyya hambaa jiru kun guyyaa takka osoo kiraayin manaa sirra darbee namni si bulchu hin jiru. Guyyaa takka osoo dalagaa hiiktee ofii qofaa miti ilmoon teellesii waliin agaabuu bulti. Wanti asirraa nama maraachuu hin jiru. Afaan ofii cufatanii salphina ofii matatti baadhatanii gara mana ofii galanii jireenya ofii jiraatu. Ani wanti isinii dhaamullee kana obboleewwan kiyya warri dalagaa sa'aatii 16-15 hojjetu qabdan wallaahi billaahi dhiisaa. Ispeeshaalii warroonni diyaasporaa biyya garaagaraa jirtan carraa oovartaayimii dalagatuu qabdanii carraa sa'aatii dheeraa dalagatuu qabdanii dhiisaa kalli wallee sooshaal miidiyaa dalagaa jireenya kee jijjiiradhu waan waaqaaf nama biratti sii ta'u overtime sa'aatii lama daladde waan sa'a tokko daladde miskiina biyya keessa rakkatu ka biyya keessa beelee rakkatu rakkoo keessa jiru isaan qarqaara jinniidha miidiyaan chaayinaan summii akkamii waliin akka addunyaan miidiyaa kana gadi baasa yoo no baby chachu no habibi rakku fuudhin meedo bala akkamii waliin akka ummata keenya gadi baasa yoo waan hin beekneef summii akkamii waliin even kabiraadhiis mootummaan Itoophiyaa kun osoo chaayinaa walii galee ummata keenya kana uf wallaalchisaa yoo jiraate wantummaan tiktookiin kun uf keessaa qabu iyyuu amma taa'anii yeroo itti yaadan nama gaafata. Abbootii amantii waliin hayyoota garaagaraa waliin osoo namni jiraate sila tiktookiin kun maali? Aappiin kun maaf hojjetan? Addunyaan teekinooloojii itti fayyadamti. Waa wal barsiisti. Wantoota garaagaraa muuxannoo walii qooddi. Oromoon suuraa namaa itti garagalchiti. Itti wal arrabsiti. Itti wal xiqqeessiti. Tokkummaa isii keessa dhabdi. Gandaa walitti duutti. Amantii walitti duutti. Maalinni miidiyaan kun addunyaaf gammachuu Oromoof qormaata iyyuu maaliif ta'e jedhanii yeroo itti wal gaafatanidha. Addunyaan osoo itti fayyadamtu osoo teekinooloojiidhaa fi muuxannoo qabdu itti walii qooddu Oromoon sababni inni miidiyaa kana keessatti sadarkaa kana ofii isaatii wal cabsuuf maali jedhanii osoo nama qabaanne osoo hayyuu qabaanne bikka ta'anii xiinxallanii waan kana hundee isaa irraa qoratanii irra gaanedha. Faranjii itti wal arrabsitu argitu, Araba itti wal arrabsitu argitu, Afrikaa itti wal arrabsitu argitu. Guddattu ummata Itoophiyaati gad aanaan ammoo ummata Oromooti keessa wal xiqqeessu. Abdii namoo qoosa ani tiktookii kanarraa jaartii takka qofa argadhee jedha. Anna akkasii ani gama kiyyaan ergaa kiyya goolabee jira. Galgala waan jiru walitti deebina Oromoo kafa caafattan waan hojjettan rabbi isinii haa kafalu. Ka kayrii hojjettillee kayrii, ka cubboo hojjettillee cubboon sun mana kee haa seentu. Ka du'aa gaggara galchitellee duuti sun mana kee haa seentu. Waan facaafatte argi waan hojjetatte rabbi sii haa kafalu. Ka rabbiin sodaattu ammoo irraa deebi'i. Haasaallee sirriitti dheeresse waan hordofaa turtaniif galatooma ulfaadhaa. Ammaan illee gara qansiraatiyyaa gara dalagaa kiyyaa ofirraa deemadha. Wanta sirraa nama raachuuf hin jiru. Yoo bi'aansi kabiraallee dhabne dalagannee ilmoota inni guddifannaa.
galatoomaa ulfaadha nagaan naa tura yeroo gaarii qabaadha afawina lillah haji nama nabaarina wallahi rabbi lafarraa isin haa balleessu abboo harki keessan haa cabu nama nabaarina haajiidha rabbi harka keessan isin haa cabu warri harki keessan suuraa hayyoota gaggara galchitan warri suuraa nama du'ee gaggara galchitan kan nama jiruuti miti kan nama jiruu fedhu isin haa gaafatu fedhu haa iyyatu dantaa isaatti nan galchu suuraa gan nama du'ee namni gaggara abboo yeroo gabaaboo keessa rabbi si haa naafachiisu abboo harki kee naafatee rabbi nu haa agarsiisu simaa tiktokii kanarra teettu wallahi rabbi si haa kumaatesu rabbi sin haa kumaatesu maal nama nabaarin jetta akka garaa oromoo guddani waan garaa keessan isin gubu balaa garaa keessan isin gubu rabbi yeroo dhikkootti isin itti hafidu waan gaarii hojjetanii nama waan gaarii hojjetee nama nabaarin jettanii tasaafiraallachu baay'ee nama qaanessitan amiin jedhani warri amiin jetta waliin obsitanii amiira keessa galee gubadheeti amiin jedhan taanaan bara ol tarte dubbiin irra waliin tartanii laal oromoon sabrii walii fixatteerti ka qajeeluma rabbi barbaadeef rabbi isaa haa qajeelchu ka balaa isaa hajama rabbi isaa haa balleessu haganuma du'aayin akkasii nagubdani abbo arri gurraatti na arreessita mataan kiyya arri gurraatti baase na gubuu keessan irraa ka'e gubatu irraa ka'e arri gurraattiif keessa argaa jira namni arri adii arraa yaabeetanii maal qaba osoo akka ambaa arri adii arraa ilaal arri gurraatti gubata irraa gubata caalee jechaadha laa hawla wala quwwata illa billah ajina wana wallahi billahi miti nama nabarina syariat nama nabarina jalan yero kadatan ya rabbi jalan soretti galatum ya rabbi ka qajeeluma barbaadef qajeelchi jalan sirri isinitti mam kamira keessa bahee waan clear ta'e isinitti ya rabbi ka qajeeluma karorsiteef ya rabbi qajeelchi kabadii isaa murteessite ka qajeeluma isaa murteessin ka ittiin nu qormaatuuf qopheessite ya rabbi nurraa halaakina inni sirriin kan sirreesseeraan illee kennu ammallee isiin goola basagantaa kiyya ya rabbi oromoo tana keessatti nama qajeeluma isaa karoorsite nama badii hojjete irraa deebi'uu danda'u ya rabbi nu qajeelchi ya rabbi oromoo tana keessa nama badii malee qajeeluu hin dandeenye nama dogongoroo fi irraa deebi'uu hin dandeenye ka ittiin nu halaakuuf ittiin nu balleessuuf qopheessite ya rabbi oolte hin bulini waan isaa ta'uuf akka isaa ta'uuf bakka isaa ta'u nurraa geessi sallallahu ala nabiyyina muhammadin an har'arraa kaasee ajandaa waa'ee oromoo irraan dubbadhu ajandaan kiyya ka torbee kana dhimmi amantii mootummaadha kan wal mormaanii jirru masgiidni rabbii ka diigame bakkatti hin deebine namoonni hidhaman hin hiikamne namoota ajjeefamaniif murtee tokko irra hin geenne sagalee kiyya masgiida rabbii kabajamaaf akkuma dhabeessisuu eegaletti itti fufaa wanta oromoo hin dubbadhu wanta na dubbachiise hacaaluu ta'uudhaa fi gocha sarratti hojjetametu tachna godhee dhufe kanaaf galatooma nagaan tura.